Kabajamo Dr. Abiy Ahmed, Ministeera Muummee Federaalawaa Dimokiraataa Rippaabilika Itoophiyaa. Kabajamo Dr. Xilaayee Geetee, Ministeera Barnootaa. Kabajamtoota hooggantoota mootummaa, kabajamtoota jaarsolii biyyaa, kabajamtoota ulfaattota keessummoota guyyaa har'aa gidduu keenyatti argamtan, kabajamtoota hooggantoota Yuunivarsiitii Dambidolloo, barsiisotaa fi hojjettoota Yuunivarsiitii kanaa, akkasumas kabajamtoota dargaggoota keenyaa fi barattoota Yuunivarsiitii Dambidolloo. Duraan dursee guyyaa har'aa eebba Yuunivarsiitii Dambidollootiin nu qaqqabuu isaatiif hundi keenyayyuu, ummanni keenya guutuun, sabni keenya guutuun, keessumaayyuu warri Sayyoo, warri Qellama Wallaggaa Dambidolloon baga gammaddan, baga waliin gammanneen isiniin jedha. ክቡራን እንግዶቻችን በዚህ የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ምርቃት ላይ ለመገኘት በመካከላችን የተገኛችሁ ክቡራን የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ አመራሮችና ሰራተኞች እንዲሁም ክቡራን ከሀገራችን የተለያዩ ክፍሎች በዚህ በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ለመማር በዚህ ካምፓስ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች በሙሉ በዛሬው ዕለት ለዚህ ደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ምርቃት በመብቃታችን እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ለማለት እፈልጋለሁ። ከነታን ሱዳን ሁንዲ ኬኝ አዊን ኬኛኒ ጉዳ ከንተ አከ ሰባት አከ ብያት warra jabaa warra cimaa taanee mul'achuudhaaf bahuudhaaf eebuun hunda keenyaa, hawwiin hunda keenyaa, furtuun nama ta'uu keenyaa barnoota waan ta'eef yeroo hunda kan dheebonnu nuti barnoota. Kanaafiyyuu gaaffii uummata naannoo kanaa yeroo dheeraa kan ture, gaaffii mootummaa naannoo Oromiyaaf akkasumas karoora mootummaa federaalaa kan ture yuunivarsiitiin har'a eebbifamu kun as qe'ee keenya keessatti ijaaramee har'a iddoo biraatti godaannee fagaannee deemnee barachuudhaaf keessumaa ijoolleen hiyyeessaa kan dararamnu kan rakkataa turre ituu barnoota dheebonnuu qe'eetti deebinee hordaa duubatti hafne har'a carraa barnootaa qe'ee keenya keessatti argachuun keenya nuuf gammachuu guddaadha. Kun qe'ee keenyatti yommuu galu jireenyi keenya hamma tokko kan fooyya'u kan namatti mul'isu waan ta'eef carraa kanaan Ministeera Barnoota Federaalaa fi Mootummaa Federaalaa guddaa galateeffachuun barbaada. naannoo kanatti ummanni warri Sayyoo, Dambidolloon, Qellem, Oromoo guutuun sabummaa isaadhaaf barannitti qabsaa'aa turetti beekumsiif dandeettiin of harkaa qabu humna isaa fi meeshaa qeesaa keessa jiru turu qofa ture. Qaroomee beekumsaan dandeettiidhaan rakkina isaa falaa fi mala itti ofirraa furu hin qabu ture. Akkuma Oromoo bahaa, akkuma Oromoo kaabaa fi kibbaa, Oromoon naannoo kana jirus eenyummaa isaadhaaf saba falmaa ture. Saba falmaa ture keessaa kumaatamoonni sabummaa isaaniif kan wareegaman, sana keessaa warri maqaa qaban, warri mul'atan, warri akka Oliiqaa Dingiluu seenaatti hojjetanii sabummaa isaaniidhaaf qeetti wareegaman.
Kalees jarri kun kan isaan qabsaa'aniifiif kan isaan hawwan kan inni galma ga'uu dadhabeef kan isaan kufanii du'anii hafan beekumsa waan hin qabneef. Beekumsa waan hin qabneef, tokkummaa waan hin qabneef. Kanaaf gootota keenya kaleessaa yeroo yaadan nuti immoo karaa isaan qabatan irra deemuudhaan haa ta'uuti garuu rakkina kamiyyuu waliin madaqne kan jiraannu otoo hin ta'in beekumsaan, dandeettiidhaan, qaroominaan, ammayyummaadhaan rakkoo kam waliin iyyuu kan madaqne jiraannu otoo hin ta'in halkan tokko waliin buluun nurra hin jiraatu. Kanaaf iyyuu qellem hundi keenya akkuma beeknu hayyootni hedduun biyyaaf sabaaf ta'an kan keessaa maddan ta'uu seenaan hin yaadata hin beekna hundi keenya. Qe'ee barnootaati. Haa ta'uuti garuu seenaa ta'uu jalqabee jira. Dambidoolloon waggaa dheeraa dura madda beektotaa madda hayyootaati malee sana booda ifaan sun dhaamee ture. Adda citee ture. Har'a dhaloonni har'aa seenaa sana suphuutu nurra jiraata. Seenaa sana deebisnee ijaaruudhaan akkuma kaleessaa Dambidoolloon Oromoon guutuun madda beekumsaa madda hayyootaa gootota beekumsaan waa hunda mo'atan madda saayinstootaa akka isheen taatu taasisuutu nurra jiraata. Yoo kana ta'e yuunivarsiitiin har'a baname kun nuuf carraadha. Waan ta'eef iyyuu ijoolleen hiyyeessaas ijoolleen sooressaas qe'ee kana keessatti barannee yuunivarsiitiin kun bara baraan kumaatamaan nama eebbifamu kan oomishu qofa otoo hin ta'in hayyoota sammuu qaban, hayyoota furtuu rakkoo saba isaanii biyya isaanii ta'uu danda'an kan oomishu ta'uu danda'utu irra jiraata. Kanaaf iyyuu ummanni naannoo kanaa keessumaayyuu dargaggeessi keenya dhalataan keenya lafaa ol ba'aa jiru kana baree carraa kanatti gargaaramuun barbaachisaadha, murteessaadha. Akka sabaatti akka biyyaatti yoo dhugumaan rakkoo wariin hin jiraannu akkuma addunyaa warra dura bu'anii deemaa jiranitti jiraanna jenne yaanna yoo taane malliif furtuun hidhaa kana keessaa nu furu yoo jiraate rasaasni rakkina keenya dhahee ajjeesu balleessu yoo jiraate beekumsaaf beekumsa qofadha. Jaarraa kana keessatti akka nama tokkoottis haa ta'u akka sabaatti jiraachuudhaaf, mul'achuudhaaf, dhagahamuudhaaf, kabajamuudhaaf dorgomaa taanee argamne duwwaadha. Dorgomaa taanee argamuudhaaf immoo beekumsa yoo qabaanne qabeenyi qabeenyaa olii, humni humnaa olii, irreen irreedhaa olii jaarraa kana keessa beekumsaaf beekumsa qofadha. Kanaaf iyyuu dargaggoon Oromoo rakkoo matii keessanii, rakkoo dhuunfaa keessanii hiikkachuu bira dabartanii saba keessaniif warra falataatan, biyya keessaniif warra falataatan ta'uudhaaf yoo ta'e barnoota dheebodhaa, barnoota beelaa, sammuu keenya misoomsuu irratti haa duullu. Furtuun rakkoo keenyaa isaaf isa qofadha. Maddi misooma keenyaa, maddi kabaja keenyaa beekumsa qofa waan ta'eedhaaf. Kanaaf yuunivarsiitiin kun qe'ee kana keessatti ijaaramuun isaa carraa tokko ta'e illee itti gargaaramuun hayyuu qe'ee kana keessaa barbaadamu taanee argamuun immoo nurra jira, nu harka jira waan ta'eef jabaannee barachuun itti gargaaramuun baay'ee barbaachisaadha. Itti aansuudhaan ummanni Dambidolloo, Qellem Wallaggaa yuunivarsiitiin kun asitti yommuu dhaabbatu
Yuunivarsiitiin kun kanaa ol naannoo kana kan fayyadu akka inni ta'u taasisuu keessatti gaheen keessan gumaachi keessan baay'ee guddaadha. Qeen kun qe'ee barnootaati. Sabaaf sablammoonni dargaggoonni ijoolleen biyya keenyaa kutaa biyyattii hundarraa dhufanii qe'eetti baratan waan ta'aniif nuuf faayidaa guddaadha, carraa guddaadha. Nageenya yuunivarsiitii kanaa eeguun dargaggoonni hayyoonni egeree biyya keenyaa tokko ta'anii wal gargaaranii wal deeggaranii akka isaan waliin jiraatan akka isaan furtuu rakkoo waliinii akka isaan ta'an taasisuu keessatti gaheen keenya guddaadha. Sana qofa otoo hin ta'in yuunivarsiitiin kun kan barnoota qalamaa itti barannu barannee keessaa baanu qofa otoo hin ta'in akka sabaatti faayidaan inni nuu qabu nuti saba nagaaf hojjetu, saba jaalala beeku, saba jaalala kennu, saba jaalala fudhatu ta'uu keenya iddootti nama barsiisnu, qe'eetti nama barsiisnu, giddu galatti nama barsiisnu jaalalaan ijoolleen barattoonni kutaa biyyattii gara garaarraa dhufan iddootti afaan keenya, aadaa keenya, duudhaa keenyatti baratanii deebi'an gaafa asii eebbifaman barnoota qalamaa fixanii kan eebbifaman qofa otoo hin ta'in ambaasaadarota Oromoo ta'anii asii akka eebbifaman taasisuun gahee keenya, dirqama keenya. Yoo kana goone kan nuti carroomuu dandeenyu. Kanatu nu bal'isa, kanatu nu guddisa, kanatu nu mul'isa waan ta'eef carraa guddaa akkasii kan akka qabnu hubannee kanatti gargaaramuudhaan warra jaalala kennu, warra jaalalaan ofitti nama fudhatu, warra jaalalaan eenyuun iyyuu mo'atu akka taane iddootti barsiisnuuf iddootti agarsiisnu taasisuun nurra jiraata waan ta'eef asumaa achi kan akka gootan hundi keessaniyyuu imaanaa guddaa waliin abdii guddaan isinirraa qaba. Dhumarrattis hooggantoonni yuunivarsiitii kanaa, hawaasni yuunivarsiitii kanaa, mootummaan naannoo Oromiyaa kaleessas yuunivarsiitiin kun ijaaramee sadarkaa kanarra akka inni qaqqabu isin cina dhaabbatee isin deeggaraa akkuma ture har'as borus yuunivarsiitiin kun kanaa ol guddatee hanga giddugala qorannoof qo'annoo akka inni ta'u taasisuudhaaf isin cina dhaabbannee kan isin deeggaru kan isin gargaaru ta'uu keenya carraa kanaan ibsuun barbaada. Ulfaadhaa yeroon hafe yeroo gaarii akka inni isinii ta'u hawwaa irra deebi'ee baga gammaddan baga gammanneen jechuu barbaada. Fayyaa ta'a. Kanattaan Suudaan guyyaa har'aa kabaja uummata kanaaf ulfina uummata kanaaf jecha gidduu kana biyya keenyaa ala deemanii dhamaatii hedduu booda kaleessa edab gara biyyaatti deebi'anii ganama kana ummata Dambidolloo gidduutti ummata Sayyoo gidduutti argamee gammachuu ummata kanaa duukaa qoddachuun qaba jedhanii barii kana nu waliin dhufanii asitti kan argaman muummeen ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed haasaa akka nu taasisan kabajaan gara waltajjiitti affeera.